فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. رسول روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. يا رسول روحي ودمي يا حبيب الله. يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا أمتا كيا أمتا أورمو جتشودا بهاديها كابا كبا بكما جرتانيتي كا إسلاماس كا كريستاناس كا واقفتاس بكما جرتانيتي جتشودا كأمانتي غرا غرا قبدان مرت كيسانويو نجيني كيا كأون الرامدي ككبجا كجاللا بكما جرتانيتي إسين هادا قبو جتشا wanna baay'ee nama ajaa'ibu qabsoon ummata Oromoo amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. Biltsiginnaan warra soddoota isii fayyadamuudhaan warra achi immoo ummata hiraarsaa jiru warra isaanii diiyaaspooraa fayyadamuudhaan gama kaaniin immoo hiriira biyyoota garaagaraa keessatti hiriira bahuudhaan gara kaaniin immoo amantii irratti duulchisuudhaan hattoota isii jechuudha. Qabsoo ummata Oromoo kallattii gubbaa jiru gara walootti jijjiiruuf jechuudha. Gara Oromoorraa gara Oromootti akka ofii walirratti nu duullu gootee jirtillee godhaa jirtillee jechuudha. Kuni wanta yeroo dheeraa irratti karoora yeroo dheeraa isaan irratti qophaa'anii ittiin deemaa turani jechuudha. Maaliif amantii Islaamaa arrabsuu irratti maqaa paartii kanaatiin jechuudha yeroo takkaa fi yookaan immoo yeroo lamaa miti jechuudha. Yeroo takkaa fi lamaa miti jechuudha. Yeroo hedduu deddeebi'aniiti. Kun immoo siyaasa OPDO dullatti dura nafxanyoota irraa gara OPDO irraa gara biltsiginnaatti ODP irraa gara biltsiginnaatti dhufe jechuudha. Akkasumaan kuni wanta beekamaadha jechuudha. Nama haaraa miti. Ummata islaamatiif keessattuu ummata islaamatiif haaraa miti jechuudha. Maaliif bara 2011 yeroo itti maqaan Aisha jedhamu fi maqaan Muhammad jedhamu kuni maqaan Khadija jedhamu kuni haa jijjiiramu jedhanii yeroon itti dubbatamellee ni jira jechuudha. Yoo ka yaadattan ta'e yeroon itti dubbatame hin jira. Kuni ajandaa ittiin qabsoo ummata Oromoo uf duuba deebisanidha. Yeroo sanis yeroo itti ummanni Oromoo tokkoomee Jawaar Muhammad qabsaa'aan beekamaan ummata Oromoo jechuudha. Ummata kana ka duraan faffaca'ee ture mataa walitti qabee walitti fidee ummata tokkoomsaa jiru sanittillee haala wal fakkaatuun maqaan Islaamaa kuni maqaan Khadija, Aisha, Muhammad maqaan jedhamu kuni haga nu keessaa bahutti qabsoon kenna kuni karaa hin qabattu jedhanii warri yeroo sanillee duula gaggeessan ni jira jechuudha. Nuyi haaraa miti. Nuyi haaraa miti garuu warri nu keessa taa'e ummata Islaamaa keessa taa'e ummata Islaamaa fakkaataa sheekota keenya fakkaataa
asirraan immoo tiyyuu gama kaaniin paartii ummata keenya duguugaa jiru. Paartii ummata keenya qeerroo fi qarree biyyaa ka odoo islaama hin jedhin kiristaana hin jedhin waaqeffata odoo hin jedhin duguugaa ture. Waan nama ajaa'ibu dhumaatiin guyyaa irreessaa sun callaan nama sammuu qabuuf ummata Oromoo tokko taasisa. Dhumaatiin ummata Oromoo sun callaan irreecha masakkar ka jenne sun tokkochi ummata Oromoo tokko taasisa jechuudha. Tokko taasisa. Ummata Oromoo irratti duulsisu ummata Oromoo lolaan cabsuu hin dandayu mootummaan kamuyyuu. Ummata Oromoo lolaan cabsuu hin dandayu garuu mootiyyuu wal ummata Oromoo waliin cabsuu hin dandaya. Ummata Oromoo ummatuma kenna ummata kennaan cabsuu ni dandayan. Maaliifi haala amma itti jiran kanaan jechuudha. Amantii Islaamaa arrabsuun godina tokko jajaa godina kaan arrabsuun ummata godina tokko faarsaa godina tokko arrabsuun godinoota lamaan wal madaalsisanii godina kana keessa islaama hedduu jira godina kana keessa mootiyyuu islaamni hedduun jiru jechuun duula banuun ummata Oromoo waliin dhahuu ni yaalu garuu mootiyyuu hin dandayan jechuudha. Yaalii ni geggeessu. Ammallee yaalii geggeessanii jiran qabsoo ummata Oromoo uf duubatti haga tokko harkisuuf yaalii godhanii jiranii garuu mootiyyuu hin dandeenye. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsuun wanna tokkollee itti dabalullee miti irraa hir'isullee wanna dandayamu miti jechuudha. Amantii islaamatirrallee wanna tokko hir'isuu miti ittillee dabaluu hin dandeettani jechuudha. Waan tokko haga kottee xurii jalaa kana ittillee dabaluu hin dandeettani irrallee hir'isuu hin dandeettan. Ummata Oromoo walitti buusuuf yaaliin geggeessitan hedduu garuu mootiyyuu ummanni Oromoo beekaadha ammaa kanatti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gadaan gadaa doofummaatii miti. New generation keessa jirra. Yeroo itti ummanni keenya tokkummaa isaa cimsu malee yeroo itti ummanni keenya wal nyaatuu miti jechuudha. Yeroo itti wal nyaannu miti. Yeroo itti tokko taanu jechuudha. Islaamnis, waaqeffataanis, Protestaantiin marti isaatiyyuu kafeetiyyuu ta'e jechuudha. Amantii feete qabaadhu. Yeroo kanatti diinni keenya guddaan eenyu yoo jennu taate warra nu fakkaateetiin nu keessa taa'aa jiru. Haga har'aatti kan nu hin beekin yeroo ammaa kanatti waan hedduu beeyne jechuudha. Karaa Islaamatiinis, karaa Kiristaanatiinis, karaa waaqeffataatiinis namoota hedduutuyyuu qabsoo ummata Oromoo fakkaateetiin nu keessa jiru. Yeroo ammaa kanatti yeroo rakkoo kanatti namoota hedduutuyyuu gadi nuuf ba'e jechuudha. Alhamdulillah galata rabbii kennaaf galchina. Maaliif balaan yeroo argamu waa malee hin argamu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mootiyyuu diina qabsootii fi qabsoo addaan baafannee jirra jechuudha. Diina qabsootii fi diina qabsoo yoo ka jennu taate qabsoo ummata Oromoo yeroo dheeraaf waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessatti qabsooytonni hedduu itti dhumte dhiini ilmaan Oromoo itti dhangala'e dhiinni qeerroo fi qarree itti dhangala'e bosona keessatti miidhamaa turan. Gurguratee warri gale suni ammallee ummata Oromootiif hin rafne jechuudha. Warruma qabsoo san gurguratee gale warra itti galee fi warra qabsoo gurguratee galeetu kallattii ittiin ummata Oromoo kana cabsan waan dhabaniif kallattii biraa waan dhabaniif kallattii ittiin ummata kana diigan waan wallaalaniif amantii islaamati irratti duuluu eegalan jechuudha. Maaliifi maal nurraa eegan? Akka nuti amantii kiristaanatti irratti duullu nurraa eegan. Nummootuyyuu odoo waan fedhellee tahee amantii kamirrattuyyuu duuluu
amantii islaamaa haa ta'u amantii kiristaanaa haa ta'u amantii waaqeffataa ta'u amantii fedheeyyuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa nu dhoorkan rabbillee irraa nu dhoorka jechuudha. Maaliifi namni nama tahuu isaatiin tokko waliin caalu rabbiin biratti qixa jechuudha. Garuu amantiin martuu ta rabbiiti. Amantiin martuu ta rabbiiti. Nuti amantii teenna fi nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam lubbuu teennaa olitti ni jaalanna. Lubbuu teennaa olitti ni jaalanna jechuudha. Lubbuu teenna amantii teennaaf wareeguu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi haa ta'u mootiyyuu sababa warra ummata Oromoo diigutiif deemutiif walin diinu jechuudha. Walin diinu kan mootiyyuu nu diiguuf dhufe ka ummata Oromoo adda diiguuf dhufe diinni ummata Oromoo diina islaamati, diinni ummata Oromoo diina kiristaanati, diinni ummata Oromoo diina waaqeffataati jechuudha. Ummanni waaqeffataatis balaaleffachuu qaba, balaaleffataatis jira. Ummanni kiristaanaa guututti balaaleffataa jira, balaaleffachuullee qaba jechuudha. Maaliifi ka ummata Oromoo diiguuf deemu amantii kamuyyuu haa hordofu. Yoo fedhellee islaama haa ta'u, yoo fedhellee kiristaana haa ta'u, yoo fedhellee waaqeffataa haa ta'u, amantii fedhe haa fayyadamu jechuudha. Amantii fedhe haa fayyadamu. Ka ummata Oromoo diiguuf deemu ummata amantii kamiitifuyyuu diina jechuudha. Diina ummata keenyati jechuudha. Akkuma diina keenya ta'e diina keessanis jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti ajandaan sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa jiru karaa daldala miidiyaa tahee jira jechuudha. Daldala miidiyaa akka hin taane yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya gara qabsoo diina guddaatitti akka deebi'u jechuudha. Gara qabsootitti akka deebinu. Tarkaanfiin warra ummata keenya addaan diiguuf yaalii godhaa jiru kanaa mootiyyuu yeroo gabaabaa keessatti warri naannawa san jirtan jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhachuudhaan akka isaan adabatanii taa'an gochuun mootiyyuu ummatuma keenya kan warra naannawa san jiran irraa eegama jechuudha. Koominiitiileen naannoo san jirtan warra diyaaspooraa naannoo san jirtan naannoo warra kanaa jirtan jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhachuu akka isin qabdan isinumarra jira jechuudha. Kanaafi yeroo ammaa kanatti jechuudha ummata warra sammuun doome warra dhiiga ilmaan Oromootiin taphataa ture warra dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqateetiin biyya keessaa bahe ajandaa godhannee qabsoo keenya fuula duratti deemaa jiru ka bilisummaan dhiyaatte kana duubatti deebisuun qaanidha. Hadaraa. Kanaaf qabsoon keenya gara irraa dhufetti deebi'uu qabaa jechuudha. Anti amdur sahaya ብርሃን ያረባ ስጦታ በዝነቱ ያቸረን የነቢያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንተን የሚበልጥ ድንገታቸው ለእኔ ለአኺራው ቤት እኔ ነፍስን ስሻሳቸው እምቴ ዛሬ ክብሮ ቢጎርብ ሲያንስ ነው ማልቀስ ትሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱለላህ ፊዳከ ሩሒ ወደሚ ያ ሐቢበላህ መቻ አግኝቼ እንዳንተ ያለ ሁለንተናው የተኳለ የአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነብይ ተናፋቂ መቻ አግኝቼን እንዳንተ ያለ ሁለንተናው የተኳለ የአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነቢይ ተናፋቂ
نافقي يا رسول الله يا ساترات نفسي اللي تعدقكم سلاني يا نبو سلاني يا دمو أبزتوني قوقو من قد عندي كنا ودا صدق تروኝ ودا እውነት ጎዳና በጭንቁ ቀጠሮ ስዋጥ በመከራ ሸፈዓ የሚሆኑኝ ነገ በአኼራ በሱናው መጽናት ተስኖኝ ብረታም በክፉ ሲወሱ መስማት ግን አልሻም ውዱን ነቢይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታ ያንቱስ ክብር አይቀንስም። ውዱን ነቢይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታም ያንቱን ክብር አይቀንስም። ርቄው መሄድ እንጂ የመንገዱም ብርሃን የእርሶን ክብር መንካት ከቶም አይታመን የፍቅሮን ተምሳሌት በኔ ቢያዩ ኖሮ ዘልቆ ይገባ ነበር። akkasani warri dhaamsa kiyya kana dhageettan dhaamsa kiyya kana share like subscribe akkasumas naaf gochuudhaan chaanaala YouTube kiyya kanatti dabalamuun maatii kiyya naaf tayaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.